isin akka hoolota karaa irraa baddanii turtan amma garuu gara tiksee fi ilaaltuu lubbuu keessaniitti deebitaniittu. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 2:25 irraa dur akka hoolota karaa irraa baddanii turtan dur jedheetu amma garuu gara tiksee fi ilaaltuu lubbuu keessaniitti deebitaniittu. Tiksee lubbuu keenyaa wanta duree jedhu irrattani waa gabaabaa dubbadha. Tikseef ilaaltuu lubbuu keenya. Yesus Kristos tiksee lubbuu keenyaati, ilaaltuu lubbuu keenyaati. Jechoonni kun lamaan jecha guguddaadha. Amma garuu gara tiksee lubbuu keessanii fi gara ilaaltuu lubbuu keessaniitti iddoo dur turtanii, dukkana dur keessa turtanii, laga dur keessa turtanii, badiisa dur keessa turtanii deebitaniittu. Qixxisin amma jirtan tikseedhaa fi ilaaltuu lubbuu keessanii jala jirtu jedheetu amantoota kanatti dubbata. Phexros sababa dubbatuuf qaba. Tikseedhaaf ilaaltuu lubbuu keessanii dur karaarraa baddanii turtan jedha. Isaayyaas isa kanaa Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 6 irratti yeroo dubbatu akka hoolotaa karaarraa bannee turre hundumti keenyas gara karaa mataa keenyaarra hin gorre inni garuu yakka nama hunduma isarra kaa'ee jedha. Waan lama jedha. Karaa irraa bannee turre, karaa irraa badu, astray badu, karaa mataa keenyaarra karaa mataa ofii immoo baafachuu. Waan lama arginaa. Karaa irraa baddanii turtanii jedha Phexros. Karaa irraa baduu jechuun, karaa irraa baduu jechuun galma ofii wallaaluu jechuudha. Lafatti adeeman wallaaluu. Hin adeemaa eessatti adeemta yoo jedhan wallaaluu. Yookaas immoo adeemsa galma hin qabne, adeemsa terminaal yookaas immoo destineeshinii hin qabne. Kana jechuun maal jechuudha? Baduu jechuudha. Hin bade namni baddanii turtan. Baddanii turtan jedha. Baduu jechuun bitaa namatti galuu jechuudha. Confused. Jireenya confused ta'e. Jireenyi bitaatti gale. Akka namaa barahaa lafa onaa yookaas immoo caakkaa Amaazon walakkaasaa keessaa kampaas hin qabne, GPS hin qabne, garatti adeemu nama hin beekne, nama akkasii nama bade jedhama. Nama karaarraa bade. Nama karaarraa bade. Warra karaarraa badan turtanii. Lafa dhaqxan hin beektan, galma keessan hin beektan, lafatti adeemtan hin beektan, lost hin baddaniidha. Lammaffaa irratti immoo karaa mataa keenyaa jedha. Warri kaan immoo dafqanii, soqanii, hojjetanii karaa mataa isaanii immoo baafatanii. Karaa mataa keenyaarra immoo jedha. Warri karaa mataa isaaniis hin qabne, karaa nami baaserras deemaa hin jirre, warri badan jiru. Warri immoo karaa mataa isaanii baafatan immoo jiru. Karaa mataa keenyaa irra jedhama. Warri badan egaa warra galma hin qabne, warra dhuma hin qabne, eessa akka ga'an warra hin beekne jechuudha. Warra wandering yookaas immoo burjaaja'an jechuudha. Jireenya burjaajii, jireenya galma hin qabne, jireenya dhuma hin qabne jechuudha. Warra badan jechuun warra karaa baafatan. Baduurra karaa mataa keenya maaliif hin baafannu jedhanii karaa mataa isaanii immoo warra baafatan jedha. Isaayyaas immoo karaa mataa isaanii, karaa amantii haa ta'uu, riiliijiniidhaan haa ta'uu, filoosofiidhaan haa ta'uu, saayinsiidhaan haa ta'uu, karaan kana jedhanii karaa mataa isaanii, karaa namni baafate, karaa mataa isaaniidha. Walumaa galagaa karaan namaa karaa Waaqayyoo miti. Karaan sirriin karaa isa Waaqayyo cabsee namaa baasedha. Warri kaan karaa namaarras hin jiranii, karaa ofii isaaniirras hin jiranii warra badaniidha. Warri kaan immoo dafqanii dafqa isaaniin karaa baafatanii bakka karaa arganneerraa amma kanarra deemaa warra jedhaniidha.
Sagaleen Waaqayyo inni karaas mitii jedha. Yesuus Kiristoos karaan anaa jedha. Karaan isa Waaqayyo harka isaan baase duwwaadha. Karaan Yesuus Kiristoos duwwaadha. Namni karaa kanarra jiru nama bade miti. Nama galma qabuudha. Nama dhuma qabuudha. Nama lafatti galu beekuudha. Karaarraa hoolaa badde miti namni gara Yesuus dhufe. Amma garuu dur galma warra hin qabne, dhuma warra hin qabne, warra badan yookaas immoo karaa nami baaserra warra adeeman turtanii amma garuu gara tikseedhaaf ilaaltuu lubbuu keessaniitti deebitaniitu jedha. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Tikseedhaaf ilaaltuu lubbuu namaa. Christos Iyesus, they shepherd and the overseers of our soul. Tikseedhaaf ilaaltu. Tikseen itti gaafatama mataasaa qabaa. Ilaaltuun guardian yookaas immoo nami ilaaltuu jechi jedhu kuni itti siqee nama jireenya nama akka inni itti hojjetaa jiru ilaalu jechuudha. Tiksee jechuun kan nyaachisuudha. Tikseen kan eeguudha. Tikseen kan gaggeessuudha. Nami karaarraa bade kan hundumaan qabu. Amma gara tikseedhaaf eegduu lubbuu keessanii edda dhuftanii kan isin nyaachisu qabdu. Kan isin eegu qabdu. Kan isin tiksu qabdu. Kan karaa isin argisiisu sababa qabdaniif warra badan miti nuun jedha. Hojiin tiksee kennuudha. Provideriidha tikseen. Protectoriidha tikseen. Leaderiidha tikseen. Gara tiksee kanaa kan dhufe hin baduu jedha gaamma. Warra karaan irraa bade miti jedha. Akka hoolaa karaarraa badanii akka nama galma hin qabne qajeelfama jireenyaa nama kennuuf akka nama hin qabne taatanii turtanii. Walumaa gala maal jechuu isaatii dhaloota jireenyi bitaa itti galee turtan jedha. Kan isin dhibuu dura turan iyyuu malee amala sana keessaa hin baane ammas. Kanaaf jarri kun amantoonni kun Yihuudootarraa citanii lammii isaanii irraa citanii ari'atamni warra irratti gaggeeffamaa jiru. Sodaa guddaa keessa warra jiran, confusionii guddaa keessa warra jiran, yaanni isaanii jireenyi isaanii akka yeroo tikseedhaaf ilaaltuu lubbuu mataa isaanii hin qabne karaa mataa isaanii irra adeemaa turanii isa fakkaata har'ayyuu. Sababni isaa jarri kun eessaa dhufne inni jedhu gaaffiitti ta'uu jalqabe. Namni jireenyi bitaa itti galaadha. Confusedidha kan nuyi jennu. Burjaajaadha kan nuyi jennu. Nama attamiiti eessaa akka dhufe kan hin beenne. Eenyu akka ta'e kan hin beenne. Maaliif akka jiraatu kan hin beenne. Dhuma isaa kan hin beennedha. Amantoonni Judaizimii irraa citan kuni gaaffii kana arfan kaasu. Isa kanaaf deebii kenna. Gaaffii warra kamiiti gaaffiin kuni? Gaaffii warra gaggeessaa hin qabne. Gaaffii warra tikseedhaa fi ilaaltu jireenya isaanii supervise nama godhu warra hin qabne gaaffii Ayzaabotaati. Gaaffiin jireenya isaanii keessaa iyyuu. Isin gaaffiin kun isiniif dhumaadha. Amma tiksee qabdu. Amma ilaaltuu qabdu. Burjaajii kana keessaa ba'utu isinirra jira jedheetu gaaffii isaaniif yeroo deebii kennu. Yihuudii irraa cinneerraa, saba keenya irraa cinneerraa eenyu nuyi gaa amma? Identitiin keenya inni haaraa, maqaan keenya inni haaraa, maal inni kan nuyi qabannee adeemnu? Identity crisis keessa galanii amma. Isa kana yeroo adreesii godhuu isinii jedha. Isin eensaa dhufne isa jedhuufi isin eenyummaan keessanii luboota mana qulqullummaa sanyii qulqullaa'aadha jedha. Kanaaf tiksee isa guddaa kana jala warri dhufan eenyummaan isaanii identitiin isaanii ifaadhaaf qulqulluudha. Isin saba qulqulluu, saba qullaa'aa, luboota mana mootummaati jedha.
inni kun jireenya isaanii keessatti hin grieved hin taane, jireenya isaanii keessatti hin liqinfamne, kanaaf confused yookaas immoo saba jireenyi bitaatti galaadha. Isin qulqulloota isini, xuraa'ota, cannibalism, warra nama nyaatan isa alaa jedhan miti isini. Warra biyya diigan warra jedhan miti isini. Fudhadhaa ilaa isa kanaa leebelii ormi isinii kenneedha. Isin qulqulloota jedhamtu. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Mee nuyi qulqulloota jedhame. Qulqulloota isin isa kana fudhadhaa. Qulqulloota warra dhiifamni ta'eef. Warra dhiiga hoolichaan dhiqateedha isini. Kana identiitiin keessan, kana eenyummaan keessan. Luboota mana mootummaati isin. Kana kan hin beekne kiraayisisii keessa warra jiranidha jedheetu eenyu nuyi? The quest or the question of identity addressii godha. Haa ta'u gaa eessaa immoo dhufne nuyi? Eessaa dhufne nuyi? Hin baddu oonuun jedhu. Dhaloota kana kiristaanota kana hin balleessina jedhe mootummaan Roomaa dur seera baafatee tolfatee fixe. Eenyu nuyi? Hin baddan isin jedha. Warra badu miti isini. Genetic meekaapiin keessan isa nami balleessu miti. Namni tiksee guddaadhaa fi ilaaltuu sana jala jiru sanyii badu miti, takkaadhuma baduu hin dandeessan isini. Haleluuyaa. Hin badu namni isa jala dhufe. Hin badu. Sanyiin keessan isa badu miti. Hin balleessinaa, hin kuffifnaa, hin ajjeefnaa, sanyii duguuggaa irratti gaggeessinaa. Kiristaanonni warri biyya jeeqan kun baduu qabu jedhee inni Neeroon baateen hojjetu. Sanyiin keessan already isa baduu danda'u miti jedha. Sanyii hin bannerraa dhuftan isin. Oriijiniin keessan sanyii badu miti. Isan banneedha. Akka jedha. Isin lakkoofsa 22 irratti isin dhugaadhaaf abboomamuu keessaniin jireenya keessan qulleeffattanii obboloota garaa qullaa'aadhaan jaallachuu bira geessaniittu. Amma jaalala ho'aa isa garaa Kiristoos keessaa dhufuun wal jaalladhaa. Isin sanyii badutti utuu hin ta'in, sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu. Sanyii haaraadha isini. Sanyii baduu hin dandeenye, dhukkubni kan hin balleessine, seexanni kan hin balleessine, diinni kan hin balleessine, duulli kan hin balleessine, barri kan hin balleessine, namni kan hin balleessine, oduun jallootaa kan hin balleessine, nama badu miti isini. Hin baddan kana booddee amanaa. Anaaf kiristaanonni cabsanii daakanii mo'anii dhufanii har'a gaan galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Mee ani nama badu miti namni jedhu Waaqayyoof galata kenna. Sanyii badu miti nuyi. Sanyii badu miti namni Kiristoos Iyesuus eegduudhaa fi ilaaltuu lubbuu isaatii kan ta'e hin badu. Yoo kufe hin kaasa inni. Yoo dadhabe hin jabeessa inni. Yoo bade hin barbaada inni. Hin badu ofumaan badu jettanii hin joorinaa. Nama badu miti isin. Haleluuyaa. Sanyii badu miti nuyi. Sanyii badu miti. Kanaaf waa'een eenyummaa kanaan cufame. Inni gaa ta'u maaliif immoo jiraanna? What is the purpose of life? Duroo Judaizimiidha. Amantii Yihuudootaa gaggeessina. Amma immoo kaayyoon jireenyaa maa inni? The quest of purpose. Maaliif jiraanna? Kan isin jiraattaniif immoo isa dinqisiisa. Sagalee isaa isa dinqisiisa. Sagaleen misraachoo warra dukkana keessa jiran kana, warra confused ta'anii ala jiranii yookaas immoo tiksee kana jalatti warra hin dhufne hedduu lubbuu isaanii fi overseerii jireenya isaanii kana jala warra hin dhufnetti oduu gammachiisaa himuudhaaf jiraattu. Kaayyoon jireenyaa immoo isa kana jedhe. Gaaffiin kaayyoo jireenyaa deebi'eera.
dhumni keessan immoo where is our destiny? Dhumni keenya immoo eessa? Dhumni keessan immoo iddoo jireenya bara baraa iddoo isinii qophaa'edha. Akkas egaa sabni Kiristoos Iyesuus kun eegduu lubbuu isaatii, gooftaa lubbuu isaatii, mootii lubbuu isaatii, ilaaltuu lubbuu isaatii ta'ee saba galma qabuudha. Saba dhuma qabuudha. Saba galgalli isaa ifaa ta'eedha. Ilaaltuu lubbuu isaatii. Ilaaltuu lubbuu. Sabni ilaaltuu lubbuu isaatii ta'ee eenyummaa isaa beeka. Kiraayisisii keessa hin jiraatu. Isa inni nuu kenneen jiraanna malee isa namni nuu kenneen jiraanna miti. Isa namni nuu kenneen loollee mo'uu hin dandeenyu. Isa barri nuu kenneen borga'uu hin dandeenyu. Akkuma Daawit isa mana mootummaa keetti hodhameen isaan dandee Goliyaadiin immoo naatti hin ta'u inni jedhe. Isa mana mootummaa keenyaa keessatti hodhameen an lolaa ture ani. Bawdaa leenca kanan wallaansoo qabaa ture ani. Identitii eenyummaa haaraan qaba. Akka safara loltuutti isatti hodhite mana kee mootummaa kee keessa natte sanaan ani mo'uu hin danda'u. Eenyummaa haaraan qabaani. Kanan ittiin leenca mo'aa ture. Kanan ittiin bawdaa caccabsaa ture. Inni immoo Waaqayyo maqaan isaa isa guddaadha. Haleluuyaa. Isa eenyummaan keenya. Ilaaltuu lubbuu keenya. Tiksee fi ilaaltuu lubbuu keenya. Ilaaltuu jechi jedhu kun afaan Giriikiitiin baay'ee namatti tola. Warra sarveerii warra public hojiin hawaasaa sirriitti hin hojjetama moo hin hojjetudhanii warra dhufanii sarvee ifaa godhanii. Sirriitti faankshanii gochaa jira. Sirriitti adeemaa jira. Manni sirriitti adeemaa jira. Seera eegee utuu tokko hin jallatin tajaajilli gaariin kennamaa jira jedhanii itti siqanii warra ilaalanidha. Iyesuus Kiristoos jireenya keenya ganamaa galgala sarvee godha. Ganamaa galgala itti siqee ilaala. Kaleen sirriitti hojjechaa jira. Yookaas immoo overseers of our soul ni jedhu kuni inspection warra inspektii godhani. Manni kun waggaa waggaatti inspekshinii darbuu qaba. Dhimmisaa jira ruufiinsaa. Jireenya dhala namaaf adagaa waan fidu qaba. Balaa maalii qaba? Maaltu hojjetamuu qaba jedhanii ogeessota warra ilaalan isaan maal jedhamu? Overseer jedhamu afaan Giriikiitiin. Kanaaf ilaaltuu lubbuu keenyaa jechuun eeyaan cabee jira jireenyi. Eeyaan dhimmisee jira jireenyi. Qixxa kamtu rakkina qaba jedhee itti siqee jireenya keenya nama qoratee ilaalu. Nutti siqee nama nuu yaadu overseerii jireenyaa lubbuu isheetii qabdi lubbuun keenya. Maqaan isaa Yesuus jedhama. Peeniin mucaa koo maayinni. Qaawwi mucaa koo maayinni. Qixxa kamitti gaddee jira. Isa namni hin argine, isa firri hin argine, isa dookteriin hin argine, isa hiriyyaan hin argine, itti siqee nama ilaalu tokko qabna. Maqaan isaa ilaaltuu lubbuu keenyaa Yesuus jedhama. Ilaaltuu lubbuu keenya. Itti siqee gadi taa'ee qixxa kamitti jireenyi mucaa koof ta'uu dide jedhee nama ilaalu. Maaltu hojjechuu dide jireenya kana keessa? Yeroo inni inspektii godhu inspekshinii perfectly darbuu qaba waan hundumtu. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Sababni isaa ilaalee qixxa kana turrina qabaa. Fiiksii godhu yoo fiiksiin gootu ta'ee hin adabamta dhee deema miti. Fiiksii namaa godha Yesuus. Ishee cabde namaa supha Yesuus. Qixxa isheen itti waraansa qabdu, qixxa isheen itti rakkina qabdu, qixxa isheen itti jajallatte, qixxa isheen itti sirrachuu didde ilaaleetu ilaa kana sirreessi jedhee immoo gala miti. Hin cabsaa gadi taa'ee sinni dhiibedha miti. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Inni akkasii maal jedhama? Ilaaltuu lubbuu jedhama. Ilaaltuu lubbuu keenya. Isa nutti siqee nu hubatu. Isa gadi taa'ee nu wajjin haasa'u. Isa waa'ee namaa sirriitti galuuf. Waa'ee namaa isatti himuudhaa fi gorsisan barbaachisu jedhamee isa caafamee jiru. Gadi fageenya keenya sirriitti isa beeku.
tiksee qabna, ilaaltuu qabna, tiksee qabna, ilaaltuu qabna. We have a shepherd, we have overseer. Maqaan isaa Kiristoos. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Dinqiidha. Yesus kun hojiinsaa jireenya keenya hundi ishee akka isheen waggaa waggaan ji'a ji'aan feelii gootu tun ta'in akka isheen dabartu godha. Jireenya keessan keessaa tokkollee feelii hin godhu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Maaliif inni jireenyicha ilaalu hunduu harka isaa kee jira. Kun amma kaleen rakkina qabdi eessaan fidan jedhu. Onneen rakkina qabdi, garaachi rakkina qabdi, sammuun rakkina qabdi. Eessatti rifeerii godha laan jedhu. Hunduu kansaa hunduu harka isaa. Maal goona kanan jedhu beellamni san barbaachisu edana waan haaraa gochuu danda'a. Edana ulee gogaa lalisiisuu danda'a inni. Kiristoos ilma Waaqayyoo. Eegduudhaa fi ilaaltuu lubbuu keenya. Kana jaratuu jirtanii attamitti eessaan dhufeanii eenyu'anii maalan hojjedhaanii attattiin confused taatu attattiin karaan isin harkaa bada attamittiin jireenya ayzaabotaa eegduudhaaf ilaaltu lubbuu keessanii isa guddaa jalatuu jirtanii jiraattu jedheetu jireenya isaanii ibsee lafa kaa'afi. Obboloota koo gaaffii jireenya keenyaa hunduma isaa Yesuus Kiristoos deebiitti kennee fixeera. Harka isaa keessaa deebii hundumaas qaba. Nuyi eenyu isa ilaaltuudhaa fi eegduun lubbuu keenyaa jedheedha nuyi. Nuyi eenyu isa ilaaltuudhaa fi eegduun lubbuu keenyaa nuu baaseedha maqaan keenya. Takka takka maqaa ofii baafne maqaa namis nuu baasee yeroo maqattiitti nu jalaa bu'an yookiin istireesii taanaa yookiin hin miidhamna. Isanni nuu baasetti kan bu'u hin jiru. Maqaanni nuu baase vaaliyuusaa kan ol kaasus kan gadi buusus hin jiru. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Ati barabaraan sanyii baddutti hin argamne unperishable seedidha sababa jedhee fi kan amma vaaliyuusaa ol dabaluun gadi hir'isuun hin danda'amu. Taayitilii namni nuu kennetu nu dhiba si'a tokko tokko. Fudhanii maqaa guddaa nurra kaa'anii reverend, apostle, pastor jedhaniitu isheen gaafa nu jalaa tuqamtu ishee miti nuyi. Lubi Qaffeenii ati eenyu waan jedhu barumsa dinqii barsiisaa ture edarra deebi'ee dhaggeeffadhe. Nuyi maqaa keenya miti dhugaadha. Nuyi isa hawaasi nuu baases miti. Nuyi isa nuyi ofii baafnes miti. Nuyi hojii keenyas miti. Waa'een keenya harka sarara deebi'ee lammaffaa nu tolchee vaaliyuu gad hin buune, vaaliyuu badaan deemne, vaaliyuu namni nuun laanne, namni nurraan fudhanne maqaa dinqii qabna nu isa keessatti haleluuyaa. Sanyiin banne qomoo luboota hojjetoota mana Waaqayyoo qulqulloota Kiristoos kana geeddaruun hin danda'amu. Haleluuyaa. Taayitilii hin geeddaramne, leebelii hin geeddaramne, maqaa hin geeddaramne, eenyummaa hin geeddaramne, aayidentii hin geeddaramne. Hawaasi kan naan laanne, hawaasi kan narraan fuune. Nami kan naan laanne, nami kan narraan fuune. Waldaan kan naan laanne, waldaan kan narraan fuune. Eenyummaa addaa qaamna nuyi. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf kiristaanni jireenya miserable confused of trackii ta'e karaarraa jallate akka hoolaa badde jooraa nama adeemu wayii miti. Maqaan keenya dhumaadha, kaayyoon hojii keenyaa dhumaadha, jireenyi keenya dhumaadha. Amma kiristaanatti yeroo bitaa galu rakkisuun akkatti sin rakkisu. Jireenya dhume, maqaa dhume, eenyummaa dhume kana qooda namaa mul'isuu takka takkaa jireenya dhala namaa gitaara goonee ittiin taphanna mimmaan namaa. Ati qulqulluudha. Hoolaa ati luba mana mootummaati. Isa jiraataa sagalee misraachoo akka labsituuf si waame. Jireenyi kee ilaaltuu qaba. Jireenyi kee tiksee hin duune qaba. Provaayidii kan si godhu, protektii kan si godhu, liid kan si godhu qabdaati. Intently sitti siqee madaa kee oversii kan godhu kan hubatu qabdaati.
Eessaa qabda? Naayijeriyaatti qabda miti. Gastaa hoosiitti qabda miti. Mana kee kiyaa qabda. Mana kee keessaa qabda. Kiristinaan very simple. Kiristinaan yeroo cimee jedhu kiristinaa miti. Religioniidha, hayimaanotiidha malee. Kiristinaan jireenya dhumaa Kiristoos fixetti ol seenuudha. Harka tikseetti ol seenuudha. Harka dinqii keessa jirtaati. Nama cina kee hin jiruuni ati harka dinqii kee galteedha. Haleluuyaa. Ati meela bar'uu Yesuus keessatti ingiriifdii taateetta. Akka taatu soqanii irraa si baasuun hin danda'amu. Eenyutu jaalala isaarraa addaan na baasuu danda'a? Argachuu, dhabuu, kufuu, ka'uu, beela'uu, daaruu moo ergamoota Waaqaati? Eenyutu jaalala isaarraa yeroo jedhu Phaawulos itti jabaate miti. Isatu itti jabaate. Natti jabaatee jira inni na qabe kuni. Eenyutu irraa adda na baasuu danda'a? Haleluuyaa. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo takkaadhuma sanyii baddu miti ati hin jooriniidha. Warri impaayiraa hin bada jedhu, hin kufa jedhu, daaraa taati jedhu, bara garin geessu jedhu, hojii sin dhoowwatan, militarii servisii keessa alatti sin baasan, hojii qabdu sin jedha. Isa dinqisiisaa isa labsitu sin jedha. Haleluuyaa. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Gooftaa kanaaf ulfina laanna. Maqaan isaa haa eebbifamu. Dinqiidha Waaqayyo. Dinqiidha. Dinqiidha. Barruu harka koo keessattan si qirixe. Taatuu anarra jiruudhaati. Kan isarraa faaqee si baasu hin jiru. Ol ka'is gadi bu'is. Argadhus dhabus yoo badde yoo deemte you cannot go beyond the grace. Ayyaana garas darbuu hin dandeessu. Ayyaanni qabeessi deebisa. Araarri qabeessi deebisa. Harki Yesuus harkisee si deebisa. Sanyii baddu miti ati. Qomoo baddu miti ati. Saba baddu miti nuyi. Takka takka addunyaa kufe kana xurii inni nutti darbatu, kosii inni nutti darbatu, maqaan inni nuu kennee maqaan inni nurraa kaasu, taayitilii inni nuu kennee taayitilii inni nurraa fuudhu wajjin jireenyi keenya ol ka'aa gadi bu'aa ol ka'aa gadi bu'aa. Jireenyi Yesuus nuu kenne dhaabbataadha. I am forever loved. Bara baraanan jaallatame ani. Bara baraanan harkasaa keessa jiraani. Sarkaa buteena baasuu kan danda'u hin jiru. Tikseedhaaf eegduu lubbuu keenya. Kiristoos ilma Waaqayyoo. Edda gara isaa dhuftanii, edda harka isaa keessa galtanii, edda inni ilaaltuu jireenya keessanii, waa'ee keessaniif itti gaafatamummaa dhibbaa dhibba edda fudhate. Homaa yaaddayinaa. Homaan sodaatinaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waldaa